Sharafoota maallaqaa ilaalchisee gabaa gurraachaa fi baankiidhaan Guyyaan Hardhaa egaa akkuma beekamu Desemberii 26 baatii 12 2024 ta'uu isaa akka beektan abdiin qaba. Egaa sharafni Guyyaa Hardhaa meeqaan akka Olee hin dabalemoo ni hir'ise kallattii kamiin kallattii lamaan saatiin illee jechuudha. Kanan isiniif qabee dhufe egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanillee nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuun warri mana koof haaraa taatan subscribe godhaa gara maatii kootti dabalama. Warri na daawwattan hundi keessanillee like gochuun viidiyoo daawwachuu jalqaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaa doolaarri tokko Guyyaa Hardhaa karaa Black Market yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 143.28 Olee jira. Egaa akkasuma immoo karaa baankiitiin Ameerikaa doolaarri tokko immoo 123.60 Olee jira. Warri gabaa gurraacha irratti informationii dhugaa ta'uusaa ilaallachuu barbaadan iskiriinshuutirran isinii ka'a. Guyyaan Hardhaa Desemberii 26 baatii 12 2024 ta'uusaa ilaallattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo jechuudha Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 99.84 Olee jira. Akkasumas Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 86.7 Olee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 89.23 Olee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 78.18 Olee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 159.26 Olee jira. Akkasuma Swiss Frankiin tokko immoo karaa baankiitiin 136.5 Olee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 19.65 Olee jira. Akkasuma Chaayinaa Heewaan tokko karaa baankiitiin 16.62 Olee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 149.5 Olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin Yuuroon tokko 129.40 Olee jira. Inni itti aanu Swiidin Kiroonidha. Swiidin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 12.94 Olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Swiidin Kiroon tokko 11.2 Olee jira. Akkasuma inni itti aanu Paawundi Sterlingiin tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 179.97 Olee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Paawundi Sterlingiin tokko 152.78 Olee jira. Inni itti aanu immoo Omaan Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 394.98 Olee jira. Inni itti aanu immoo Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 4.6 Olee jira. Inni itti aanu mootii birrii yookiin irra guddeessa birrii kan ta'e sharafa Itoophiyaatiin beekamaan Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 465.40 Olee jira. Akkasuma Kuweet Diinaarri tokko karaa baankiitiin immoo jechuudha 391.74 Olee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 39.5 Olee jira. Akkasuma Dubaay Diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 33
tuqaa 65 olee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin namoonni cheggoone ilaallanna jettan iskiriinshoot irra nan isinii kaaha. Guyyaa isaa waliin guyyaan har'aa guyyaa Desembarii 26 baatii 12 2024 ta'uusaa ilaallattanii cheggootanii itti fayyadamuu dandeessu. Laayikii godhaa gidduutti siniin jedha. Akkasumallee Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 38.20 olee jira. Akkasumallee karaa baankiitiin Saudi Arabiyaan riyaalli tokko 32.33 olee jira. Inni ta'an immoo namoonni karaa gabaa gurraachaatiin iskiriinshoot irra nuu kaa'e jettan guyyaa isaa waliin irra isinii kaa'a. Warri Saudi Arabiyaa jirtan cheggootanii ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Desembarii 26 ta'uusaa ilaallattu. Baatiin immoo 12 isinii jira. Akkasuma warra siistem Saudii warra itti fayyadama warra Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Siistema daldalaan keessan ittiin ergaa jiru jechuudha. Namni birriinsaa baay'ee ta'ellee 29 olee jira jechuudha. 29 yeroo hin jedhu birriin keessan 2,000 ol yoo ta'e 2,000 ol yeroo isiniin jedhu fakkeenya 2,000 yoo qabaatte 2,000 ol 3,000 4,000 5,000 hanga 6,000 qabaachuu dandeessa. Fakkeenya 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29 jettanii argachuu dandeessu. Namoonni baay'ee yeroo hedduu viidiyoo koo daawwattan isinii galuu danda'a. Garuu namoota har'ariif gara chaanaala kana dhufan isaanii galuu waan hin dandeenyeefan yeroo hundumaa irra deddeebi'ee dubbadha. Warri immoo birriin keessan xiqqishuu taate 2,000 gadi hanga 100 taatan immoo guyyaa har'aa jechuudha 29.50 olee jira isiniin jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com guyyaa har'a ittiin oole 202.20 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahariin diinaariidha. Bahariin diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 380.33 olee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 38.41 olee jira. Inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 0.57 olee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 38.23 olee jira. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoon koo kana fakkaata. Akkasumallee immoo warri Beeruut jirtan doolaara Ameerikaatiin karaa baankiis karaa gabaa gurraachaas akka doolaarri Ameerikaa itti ooletti herregattu. Birriin keessan kan isiniif kennamu doolaara Ameerikaatiin jechuudha. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayik gochuu hin dagatinaa.